sa'aatii 5 kaasee sana itti bilbilaa ture sa'aatii 5 kaasee sa'aatii 8tti kan inni naa deebise jechuudha ramni sun. Gisee naa deebisu immoo deebi'ee sagalee naa kaa'ee micayyoon duutetti ani immoo shortaa harkan jira obboleessi koo immoo ishii wajjin mana yaalaa jira micoo nama biraatu gara mana yaalaatti fuudhee oofee ani immoo poolisii harkan jira jedhe. Ayye. Ummata Oromoo kabajamtoota hordoftoota koo waan tokko asirratti dubbachisuu yaada gaatu sin gaaffiitti hin galin jechuudha. Wannan isin yaadachiisuu barbaadu tokko sagaleen guutuun ni jira na bira. Shufeerii isin jettu kuni engadda bakka isin jirtu tajjala jirtutti itti bilbileera. Ana inta Baangaali jennaan no Paakistaanii nan jedhe. Feen albitti tuwaffat mustashifa feen jedheetti gaafannaan ana mushaarif jedhe. An nama biraati jedhe. Dhaggeeffadhaa. Bilbilli kun keetiin jedheen eeyyee bilbilli kun kan kooti jedhe. Atin duune lakki anaa miti kan du'e shufeeriinis la obboleessi kee meerree inni mucaa fidaa ture jennaan. Inni mucaa fidaa ture isii wajjin du'etti naannessi. Inni immoo eenyu lakkoofsi isiin nuu kennite. Dhaggeeffadhaa bareechaati. Lakkoofsi isiin nuu kennite maal jedhe awwaa tokko keessaan qabu anis dawwalamee natti himamee jedhe. Eeyyuu sitti hime nama dawwalee natti hime. Mana akimii kamiin jira obboleessi kee du'eera obboleessi koos du'eera isiinis duuteetti jedhe. Eessaa dhageesse irratti deebiin qabu namichi qabadhaa. Tokkummaattis bilbila kenneen ture ani. Tokkummaa itti naa dawwali jedhee. Tokkummaadhaan maal jedhe garaa dhageessu. Haaliitti bilbila kenneen ture. Haaliidhaan maal jedhe. Isiidhuma kanaanu maal jedhe. Duuteetti an shortaa kan jira naan jedhe. Dhaggeeffadhaa. Duuteetti bilbila baatee jira isaa. Shortaa Saawudiin galee namni. Sargii wayii gati ta'e bilbila baatee taa'ee duuteetti an shortaa kan jira jedhee raani. Anaanoo maaliif akka kan jedhu duuteetti anaa miti. Wannan irraa beeku hin jiru duuteetti jechuun dhaga'e hundi jira. Baangaalitti duuteetti inni baangaalichi maal dabale obboleessi koos du'eera isinis duuteetti dabale malee iddee fuudhanii hin beekan. Iddee fuudhanii hin beekan. Tokkummaa maasiin jedhee bilbila sii kenneen ture baangaalichi. Okay. Harka irratti na biloo kenna na biloo kee harka irratti na biloo. Namatti kennuu barbaanne ani. Tokkummaa tan kenne citiidha. Keessaan gatii nama nuuf. Tokkeetti yaa bilbiliiti. Sagaleen isaa kana. Moobaayilii kan biraarraa qabdaa sagaleen isaa tokkee. Dhaggeeffadhaa. Sagalee baangaalichaa. Sagalee tokkummaatti argina akkana jedhee ture. Akkana jettee turtee mucaan obboleettii kootii jedhi waatsaappii ani itti ergi sagalee dhuma isaa. Eessatti duute mana akimii kamiin jirti jedhi naa gaafadhu jennaan awaarra biloo kennan kolfine diimne maa hojjetu na biloo kenna bichi kennaan sinii galee ammas namichatti nan bilbilaa. Ayyee dhaggeeffadhaa namichatti bilbilatu siin jirtu isiidhaaf namichi waliin haasa'an yaa rabbi naa laaffisi. Egaa eenyuun naa ergee okay. Nagas na argite tamiti ati. Senior ke rahobe. Okay. Hai nan jadi orang desi WhatsApp chan. Naga. Hai nan jadi me. Hai nan jadi kana bawo lakosich. Amas debi ne da walla kardi do pati da si da walle saudi isi ibn mi kana wala gananya. Gafa sano ati shotar kan jira nan jette. Agesani. Koplinki dabina. Koplinki dabina. Tabi odiftenis. Koplinki dabina wallahi reporti gola. Koloti rahla ko sana michar gatira. Sagaleen Mubarak sagaleen isaa citaa jirti taab godhaa kai maal taatarre sagaleen citaa jirti taisa. Dawalu fali taab godhaa kopling godhaa asii Itoophiyaa da dawala namicha kunoo. Salakun. Walina asaan. Nagama sirriitti sagalee namichi kun. Bu'aa mu nagamaan. Sititti naasaa giiftii koo dhaggeeffadhu. Waraabaa si dhimma. Adeemani danda'u sirriitti. Biizii godhaala. Lafa muddamee jedhe inshaallah
sagaleen isa waraabame gatii jiruu fi gaafa qabamee jedhee isinii jedhee biyya sana hin gadhiisu namichi gaafa qabamee jedhee giddii isaa hima biizeetti godhaadha amma diibtii kallattii yeroo hin dawwalu maal jedhe obboleessi koo du'eera wannan irraa beekuun jiru eewu sitti obboleessi kee du'u hin himnes. Galatoomni tokko isiidha. Cheeru walii godhaa. Ofiin boontu akkam jirta sitti deebine giiftii koo. Nagaa galata rabbii nagalchisin jechaan ture muube warqi nagaa keedha akkam mo'itii kaafadhuuti naanaa sa'itas gabbaa'e. Tokkoffaa irratti namichi kun nafxanyaadha diina keenya. Namicha kanaaf osoo hin taane maatii kee biyya jiraniif maatii baay'isee biyya jiraniif yaaditi dhugaa jirtu dubbadhu. Dhugaa haqa jirtu lafa kaa'e. Micoo mana ijaazaa hin geenye jettee Mubaarakitti himte. Micoo mana ijaazaa geeche jirti. Nyaattee dhugdee raftee bultee kaatee hojiin geessa jedhee mana ijaazatii fuudhee ba'e namichi. Bilbila irraa fuudhee. Ati mana ijaazaa hin geenye jettee ni miti Mubaaraki. Shufeeratu dhaqee fuudhe silaa dallaalaa bira hin geenye jettee ni miti. Shufeera baangaalii malee nafxanyicha bira hin geenye jettee ni miti. Maallaqa ishiin dallaalichatti kennattee sinii galchaa buukii keechan ergadha jetteerree maatii baay'iseeti. Kana qofa naa deebisi. Kana achumatti na dhagaa jechuudha uummanni. Thank you ofiin boontu nan dagadheeyyuu. Galatoomi. Hunda isaa yoo dhiifteyyuu mucaan kun sagalee si waraabameera maallaqa warqee gaaffichuma irra si deebi'a. Akkamitti isiin amma ragaa Afrikaan qabanaan jettetti ofiin boontuun dhaabi jennaan dhaabde malee. Dhaabbadhu jennaan dhaabbatte malee viidiyoo jettee faallaa keenya deemaa turte. Dhaabbadhu jennaan ishii erganaan jettee dhaabbattee viidiyoo kaafte jala. Malee ukkaanfamtee jirti mucaan jettee iyyaa turte. Qobaasi. Atamma maatiitti dawwaltee sagalee kee barbaadde sinna keessa na bira jira. Dawwaltee mucaan duute jirti. Buukii keessa ergadhaa. Maallaqasii isinii erga jetti eessaa fuute maallaqasii. Maallaqa micayyooni mana madaamii teessetu jechuudha. Tiraanisfeer goosiste malee harkatti baattee miti kan isheen jirtu. Maallaqa erga gashatte iyyuu torbee lama mana madaamii teessee torbee lamaa sana booda kaatee jechuudha. Madaamishii akkaataa danda'amaa ta'een haasofsiistanii gaafachuu dandeessu. Birriin kan inni gale ankaawontii irratti. Ankaawontii irratti galee ankaawontii irraa bahee namichaa jira. Akkaawontii eenyu irratti? Ankaawontiin isheen irratti gashite amma na biraa formaata ta'ee jira garuu isiniif hin fichisiisa abbaasaa jechuudha. Abbaa ankaawontii eenyu irratti jenne adiidha. Gaaffiin koo akkaawontii eenyu irratti galchiifte? Maqaan isaa Rabiffaan barraa'ee jira. Ankaawontiin ani fuudhee ishiitti ergee isarraa immoo namichi immoo baasee fuudhee harkatti qabatee jechuudha. Birri yogaa kaan iyyuu ishiin ankaawontii maal ergite malee harkatti birrichi meeqa? Birrii 3,000 riyaala 3,000. Riyaala 3,000? Bira jira birricha amma. Ana bira hin jiru namicha harka jira. Namicha kam? Isuma dallaalaa isuma Itoophiyaawii jechuudha. Isuma ishii baasisuudhaaf yaalii gochaa ture. Isarratti galfateetu birrichi maal akkaawontii isaa irra galee? Birriin ankaawontiin inni irra gashu ankaawontii nama biraatti ergamaa inni immoo nama sanirraa hin fuudhaa jechuudha. Birrii ergachuudhaaf yeroo ijoolleen kaate ankaawontii itti ergaa gisee immoo biyyatti zarazaranis ankaawontii isaanii itti ergataniitu ankaawontii sanirratti asii achee zarazarsiisafi jechuudha. Kan inni irratti gashisiisu kan birrii achitti bira dabre hayyee kan birrii bakka sanitti bira dabre. Micoon tun adagaa konkolaataatiin duutee miti. Muubee naa obsiti kolfi. Micoon tun adagaa konkolaataatiin duutee miti reeffi ishii echa dhaqeree reeffi sareetuun badu biyya Arabaa keessatti reeffa namaa dhiisi tokko. Lammata bilbilli ishii eenyu harka jira. Ammaan tanatti bilbilli ishii eenyu harka jira. Haadhaaf abbaan maal jedhan beektaa? Ilaa ammas asirratti siifan jabeessaa obsee. Haadhaaf abbaan adda. Ilaa as jala jiran obbolaan. Nagaasaan na waliin turte miti nagaasaadha. Nagaasaan. Gaaziriin dhaggeeffachaa jiru kunoo.
Haasanii lacheeffataa jiru miti abbaan akkanaan jedhani bilbilli siin hojja imimmaan lolaafataa jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Imimmaan lolaafataa eessatti biirootti biiroo mucaa kana erge dhaqee qabeeraadhaan maatii wajjin viidiyoo keessa dhaaballee siinii waraabeeraan ilaalaa na jala galaatti. Bilbilli siinii dalagaa jedhan abbaan. Gara abbaati wala kaardii guuttatanii dawwalan. Bilbilli siinii dalagaa eenyuun ka jira jedhan abbaan. Amma na jalaa kaartii jedhanii kunoo hoosoo kunoo dhataa jabu. Bilbilli siinii dalagaa eenyuun ka jira jedhan. Kunoo Mucayyoo haga har'aa dalagaa jira. Simkaardiin bosee hin dalaga. Nuti mana maadaam gaafa bannu muubee naaf obsi xiqqooshi ila warqii maatitu biyyatti wal nyaata. Micuyyoon tuni hin boqanne lubbuun jirtu qaamsitanii jedhanii baasis namicha sana. Wanto obsi abbaanii abbaa keenya ila laali Mubarak bilbilli iwaama inkaasanii iwaama huggaa waamee jedhi maal godhu bilbila kaasanii sagalee huggaa bilbilli birrii cij godhaa hin fixaa ittan guutaa iwaama cij godhaa akka inni bilbilli nama harka jiru nan beeka sagalee nama biraatti kenneen nama araba jiru nama sagalee isaanii beeku itti dawwali jennaan bilbilli kun eegan harka dhufee dubartiin bilbilli kun eegan harka dhufee ji'a tokko jette booda immoo xiqqoo turanii dawwallaan dhiiratu kaase dhiirri immoo kaafnan bilbilli kun torban tokko eegan harka dhufee jedheen. Abbaatu taphatamaa raama. Garawaadhaan Muubeena amani micayyoo tana guyyaa Mubarak na amani arraba kiyya narraa kuttanii reeffi micoo tanaa yoo argamee ba'erree muubee goofticha koo na dhaggeeffadhu reeffi micoo tanaa yoo argamee ba'erree meedikaala irratti guyyaa kam duute yoom duute ni mul'ata. Mucaa tokko jira ka sagalee namaa ta'u jedhan sagalee ani gaafa footoo mucaatiin gadhiisee sana dhaqaa dhaggeeffadhaa sagaleechi kan nagaasaati. Maatii sitti na erganii Mubaarak sagalee ta'ii fi haadhaaf abbaan akkas naan jedhanii mucaan kan keenya akkas akkasii jedhee natti beennaan nagaasaan haadhaaf abbaan kun namni an dhageessanii keessan jirtu tokkummaa ol gali haadhaaf abbaa qabatee jiru jedhanii bilbila si akka bilbilanu. Akka dhiirri irraa kaase. Akka dubartiin irraa kaafte. Akka kaafamee kaardiin isaanii gubamaa ture dubbatan. Nama makiinaan ittiin garagalee du'e. Bilbilli. Mubarak muubee gooftichuma koo kan bira. Ammoo jechuudha warqii namicha kana dura ati ijoollee san fiduu hin danda'ani amma tana sheeritti godhee ijoollee dhuma aanaa jaldu namicha kana ati kana dura ijoollee teenya abaabbaltee itti geechite bilbila isaanii irraa fuudhee waan isaan irraa qaban formaat jalaa godhee appilikeeshinii ofiisaatii barbaadu irratti gadi buusee itti kennee sanuyyuu immoo xalafatee waan isaan haasa'an dhaggeeffachaa waan isaan bilbila isaaniitti irratti raawwatan laalaa akka inni hojii galchaa ture osoo beektu maaf ijoollee teenya abaabbaltee baastee namicha kanatti kennita. Isu hin jiru. Isii kana qaba gaafadhu. Appii
namni ol galee ragaatti ba'u jira jira akka namichi nama akkanaa ta'e. Walitti dhufeenyi amma isii walitti dhufeenya namichaa wajjin qabdu kutuu didde. Obboleettii koo ammas taanaan obboleettii kiyya qaalii haadha qabda abbaa qabda haadhatu bu'aa jirti abbaatu bu'aa jira. Rabbumaa jedhi uummata Oromoo nama 5,200 dhaggeeffataa jiru jedhi. Nus imman akka abbaan itti bu'aa ture akka haati itti bu'aa ture tu argite kunoo na dhagaa jiru jechuudha. Ijjina jaamuu kee adiyyuu jalaa wajjin jechuudha. Hin rafne kunoo laali. Jalaa wajjin akka sabiyyii olii gad deemnee bu'aa ollee nama 11 obboleetti xaaxee si nutti himi. Si waliin jirra. Namicha kana akka du'aatti. Namicha kana akka sabaatti. Hiriira baasee an Finfinnee keessatti wallaahi nan godhaa. Maqaa keetiin hiriiratti ilaa dagoleef. Maaltu keessa si galche? Ol deebii. Biifoo dabalatti ilaa deebii. Isa malee namni bilbila kee qabu. Biifooleef namicha bicha kan bilbila kee qabu. Keessan galiin gadi. Dhageessa akka Oromootti akka sabaatti yoo hiriirri barbaachise awwaadaan sii gala kan nama waan dubbate guutu. Hiriira dursee dhaabadheen hiriira sii baasaan. Namichi kun akkas hin miine akkas hin miisimne akkati nagaan biyya keetti galtu. Dhugaanuu baasi. Waadaan. Yoo hiriira taate ijoolleen dargaggeessi furii keessa guutee jiru kun gahaadha. Dargaggeessi boolee keessa jiru Oromoon gahaadha. Akka rakkoon sirra hin geenye. Viidiyoo si awwaala rakkoon irraan gahu. Namichi siirii Aangoo maaliitiini? Namichi siirii qaba tokko jedhe siirii hojjetedha. Lammaffaa qoricha wayii namaa kennuu qaba jedhan yeroo ijaazaa nama baase qoricha ijoollee durbaa keenyattiin dogoggorsu shaayee keessa buusee bishaan keessa buusee namaa kennuu qaba jedhan haga kana qorannee deemne. Adaraa kee nu sabni keessa wajjin jirra maatii wal fixuuf deemu biyya keessa ni beektaa maatii jara kana. Yoo Oromoon dadhabe